تا كلامه daawwattoota keenya bakkuma jirtan hundatti gaashama isiniin jenna qophii guyyaa har'aan tanaa keessatti dhimma jajjabaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Dhimmi sunis mormii waa'ee alaabaa ilaalchisee adda bilisummaa Oromoodhaatii fi tokko qabannee dhiyaannee jirra. Dhimmi sunis dhiifama. Waa'ee alaabaa Oromoo irratti mormii adda bilisummaa Oromoodhaatii fi KFO jidduutti dhoohee jiru ilaalchisee qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa kanattis aansee qophii yookaan paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessatti sochii siyaasaadhaa taasisaa jiran adda bilisummaa Oromoodhaatii fi KFO dabalatee paartiileen biyya keessa sohaa jiran 10 marii biyyoolessaa irratti hirmaachuudhaaf ulaagaa isaan kaayaniitu jira. Sunis qabanneetii isiniif dhiyaannee jira. Sanarratti haasawaa miseensi koree hojiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoodhaa Jaaljabeessaan waan ja'an qabu. Itti aansee waa'ee dirree Sheekh Hussein Baaleetii fi holqa Soofi Umar irrattis waa jechuudhaaf jiranna. Gabaasa achirraahis ni qabna. Hamma dhuma qophii teenyaatti akkana waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha. Mormii adda bilisummaa Oromoodhaatii fi KFO jidduutti waa'ee alaabaa Oromoodhaa ilaalchisee deemaa jiru waliin laalla. Mormiin kuni guyyaa har'aan tanaa yookaan galgaluma kana jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseeti jira. Ibsi addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tanaa baase kani. Ibsa addi bilisummaa Oromoo baase kana akkuma gaasitti kun suuraa isaa argaa jirtan kana mallattoo shaabbaa adda bilisummaa Oromoodhaatii fi mallattoo hayyiduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadhaatiin ibsi kuni bahee jira. Social media irratti gamma isa kanaatu naannawaadhaa jira. Haalli kuni dhugatti haala hamaadhaa akkamitti alaabaa Oromoodhaa Johar Muhammad alabatana Johar Muhammad itti aanaa baartii siyaasaadha baartii ofiisii yookaan baartii KFO'dhaati alabatana if duubaan kaayee taa'uu hin qabu waan juugaa ibsa kana keessatti tuqanii jiranii ibsi kunigaa akkumaan isinitti suuraa isin agarsiisaa jiru kanatti ibsi guyyaa har'aan tanaa adda bilisummaa Oromoo irraa bahe kuni akka hubachiisa jechuudhaani kun sa'a muraasa dura ibsi kun maxxanfamee ture websaayitii Oromoo Liberation Front OLF ABO jedhu kan alaabaa yookaan alaamaa addi bilisummaa Oromoo websaayitiin kun isaa tahuu ittiin mirkaneeffate qaburraahi wanti kun achirratti maxxanfamee jira. Egaa akkuma hundi keenya waliin hubannu guyyaa lameen kana Johar Muhammad biyya Jarmanii fi biyya Faransaadhaa akkuma guyyaa kaleessaa biyya Neezerlaanditti walgahii hawaasaa waliin gaggeessa keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan ittiin beekamu alaabaa tana qabatee Johar Muhammad achitti haasawa waliin marii hawaasa naannoo sirriitti argaman waliin gaggeessee jira. Kunigaa adda bilisummaa Oromoodhaatiif hin fudhatamne fakkaata. Guyyaa har'aan tanaa adda bilisummaa Oromoo xaliyaa hayyidureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaadhaa mallatteesseen ibsi guyyaa har'aan tanaa bahee obbo Johar Muhammad alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa sirnaan dhaabichi ittiin beekamtii argate baartii biyyoolessa biyyattii irraa ittiin beekamtii argate qabatee ittiin walgahii ummata gaggeessuun seeraa mitii waan jiru ibsa isaanii kana keessatti tuqaniitii jiranii. Gaawwaa'ee alaabaa kanarraayin anis alaabaa Johar Muhammad dhiyeenya kanatti fayyadamaa jiru kanaafi ibsa addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tanaa baasee isa lachuutu gurra isin buuseetiin jira. Mee waa'ee seenaa alaabaan tunii fi obbo Johar Muhammad waliin qaban isinitti himuudhaan barbaada. Maaliifi addi bilisummaa Oromoodha dhugu akkuma uumamee 1969 akka uumameen alaabaa tana qabatee deemaadhaati jira. Addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa kana alaabaa tanaanii beekama. 2014, 2016, 2017 kanneen keessa qabsoo nagaya ta Johar Muhammad gaggeessuun wal qabatee qabsoon addi bilisummaa Oromoo gaggeessu yeroodhaaf laamshooyitee turte. Keessattuu bara 2015 fi bara 2016 miseensonni dhaabaa guutuu addunyaa kana jiran irratti dhiibbaa hamaadhaatu deemaa ture. Maaliif alaabaa tanaan wal qabateeti wayita hiriira baanu alaabaan biraa takkaas ala kanatti uumamtee alaabaa warri Kamaal galchuudhaa hoogganamanii takkaatu ture.
alaabaa san qabatanii isaanis ala kanattiin waliin hiriira bahaadhaa turanii isaan sanitti kan dhoorkineef alaabaa isaaniiti warri kaafa'ootis alaabaa tana qabataniiti alaabaa isaanii qabatanii deemanii warri adda bilisummaa Oromootis alaabaa tana qabannee deemna bakka hiriira baanutti alaabaa 3 fi 4 faa ol qabnee gaafa deemnu ture akka ummataatti gaa afanfaajjiidha ture afanfaajjii guddaa amma inuma toora 2016 dubbiin hammaatee jabaatee biyya Kaayiroodhaatti walgahii takkaatu godhamee ture walgahiin sunis ta OMN ti walgahii sanirratti alaabaan warra Kamaal Galchuudha baay'inaan dirree san keessatti bal'ifamteeti yookaan hawaasa achitti hirmaateen alaabaan sun qabatamtee turte. Alaabaan gaa yookaan alaabaan Oromoodhaa yookaan alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaa ta'uudhaan beekamtu tuni alaabaa takkitti tana qofaatu guyyaa sun achi seenee yookaan alaabaa lama alaabaa sadii hin caaltu amma guyyaa kana ni yaadadha raggaa turoobaadha nama lamaatu qabee isii duubaan dhaabbatan maaliif dirreen yookaan dirreen kubbaa sun guutumaan guututti alaabaa warra Kamaal Galchuudha taateeti dhumte amma gaa alaabaan ummanni ittiin beekamu alaabaan hiriirri yeroo garagaraatti ittiin beekamu alaabaa tana ummanni Oromoo alaabaa tana tiyyee beekaa alaabaa ummanni hin beekne fidanii achitti dirree sanin kafar godhanii amma gaa ijoolleen namni lama kan ani yaadadhu suuraa tana guyyaa isin haatu biraan jira waan ta'eef alaabaa tana nama lamaatu qabee duubaan dhaabbata alaabaan takkittana namaatu oliin seene gaa rakkoon sadarkaa san afanfaajjiin hawaasa keessatti taatee jechuudha gaafa biraa gaafa koominitiin lama hiriira nu yaami jedhanii osoo hin quban qabne kanneen walgahii bakka warra mootummaa tokko wajjin walgahii gaggeessaa walii achitti telefoonii dhawanii koominitiin lama ture gaafa sanii koominitiin lameen walii gallee guyyaa wayii hiriira bahuudhaa deemna jedhanii guyyaa boru na himanii wayitaa mootummaa bira deemee achi hayyama fuudhee fi dhufu hiriirri kun maaliif bahamaallee quban qabdu gaa yani akkuma seenaatti waan kana isin ibsuuf barbaadeeti malee hiriirri kun maaliif bahamillee quban qabu maaliif bahamuuf deemallee quban qabu yoom walii galanillee quban qabu qunnamtii mootummaa wajjin haa qabu ga'ana waan ta'eef achitti telefoonii bilbilamee namoota hedduudhaan achi waliin jirra namoota waliin jirru achi dhiiseetiin achi dhiisee achi taksii qabadhee deemee bakka mootummaadhaa deemee hayyama fuudhee hayyamni sa'aaniin isaan bira dhaqeehu toora sa'a 3 fi sa'a 4 kan asrii mootummaa bira deemee hiriira bahuu deemnaan jeen hiriira akkam hiriira rakkoo yoo inni wajjin qabnu tokkoon bahuu deemna jenneeni akkasitti osoo keessa hin qabne gaa hiriira hayyama naa kannanii hayyama san fuudheetiin gaa koominitii dhaqee akkasitti hiriira bahanii wayita hiriira bahanii warri Kamaal Galchuu akkuma kanaan dura guyyaa ta'oo yemmeni alaabaa qabatanii dhaqanitti guyyaa har'aan tanaatis alaabaa dho'ifatanii hedduminaan dhufanii hawaasa keessatti makamanii ani waan kana quban qabu ana abbaan hiriira kana yaame ana hayyama kana baasee kan mootummaan quba qabuun ana illaa bakka tana dorgommiidhaatu hawaasa warra ijoollee warra OMN hoggantuu fi warra Kamaal Galchuudha san jidduu ture ani mormii guyyaa duraa achitti guyyaa sun jeeqobsin kaane guyyaa warra OMN ti guyyaa amma hiriira bahan kana koominitiin lachuu hiriira baate kana jarri sun arraasii alaabaa sanii tana beeksifachuudha dho'ifatanii achi dhufanii guyyaa sun namni achi tura bolbadhe kasilaa namni du'ee anitti hidhaa seenu gaa rabbuma tokkichaatu na cinaa dhaabbate malee yaani namni guyyaa sun waltumuun waa'ee alaabaa irratti ijoolleen warra OMN eega guyyaa nuti ayyaanaaf alaabaa teenya silaa ittiin beekamu qabnu tana alaabaa isaanii nurra beeksifatanii alaabaa isaan guyyaa sun nurra beeksifatan sana arra as fidanii dhufnaan ni cafayna jedhanii namni gurubbii lama bahachi wal cafaqaa oolee guyyaa suni akka tasaa ta'ee birraa gammadii faaraatu keessatti tumamee ani waan kana tokkollee quban qabu namuma tumamees quban qabu hiriiraan gaggeessaa jira namni achi wal cafaqe boodaan dhagahe boodarra hedduudhaan gaddee sababni alaabaa tana jechuu barbaadeeti. Alaabaa warra Kamaal Galchuudhaati. Amma gaa dubbiin bifa kanaan hammaattee dubbiin deemtee Jawahar Mohammad geessee yaani alaabaan ummanni addunyaan ittiin nu beektu alaabaa tana alaabaa Chaayinaa maxxansanii fidanii uummataan jeequun gaariidhaa mitii je'ee guyyaa tokko Jawahar Mohammad dubbachuudhaatiitu alaabaa warra Kamaal Galchuu karaarraa galchee alaabaan tuni akka sirnaan ta uummataa taatu ka godhe Jawahar Mohammad. Maaliif amma naaf Jawahar Mohammad dhaabbiin tanjalee dhaabbii garagaraati hedduullee wal dura dhaabbanne garuu dhugaan namni alaabaa tana bilisoomse akka ta uummataa taatu ifaan ifatti godhe Jawahar Mohammad maaliif 2016 gara dhumaa an dhufeetiin biyya tana jira community hedduu keessatti ani sababii miidiyaatiin nama hedduu wajjin wal qunnama community hedduu keessatti alaabaa tanaatu gaa community hedduu keessa ture alaabaan warra Kamaal Galchuuttis dhufte tunis wajjin fannifamuu qabdi tunis tadhaabaati yoo tanan fannifne ta Kamaal Galchuu baananii hawaasni gariin tanaa sun raabuusaa jechuun duru eegalame ala kanatti alaabaa irratti wal jeequun wal shoshorreessuun wal bubbutuun
funyaan wali bu'uun duruu jalqabamee ala kanatti ammoo namni alaabaa tana bilisoomsee takka maal galchuufaa mana galche nuu miti. Nuti warra dhaabaatii miti. Kana ifaan ifatti dhugaa walii himuun nama haqa qabuus haqa isaa cinaa kaayanii dubbachuun hedduu waan gaariidhaaf kana kaasee namni alaabaa tana dhibbatti alaabaa tana bilisoomse Johaar Mohammadi. Alaabaa tan mana galchee tana bilisoomsee sadarkaa biyyaatti hawaasni tana malee alaabaa bira arguu hin dandeenyu mooraalee kakanneef warra sila alaabaa taaniin gabbahuu eegalee akka isaan mooraalii san hin arganne mooraalii alaabaa san hin gabbahuudhaan arganne kabade Johaar Mohammadi. Amma gaa alaabaan tuni namni biraa akka fedhetti yaaduudhaan mala akka fedhetti hubachuudhaatu mala alaabaan tuni alaabaa ummataa taatee jirti. Alaabaa ummataa. Amma naannoo Amaaraatti wanti argaa jirru alaabaa warri waa kadhatuu fi warri mataskaana jiruu fi warri hojjetaanii fi qotee bulaanii fi daldalaanii fi warri politikaatii fi aktiivistoonii fi faannoonii fi hundinuu alaabaan isaan deemanii alaabaa minilik gaafduraa qabaachaa ture sani. Lakki alaabaan tuni alaabaa asee minilik alaabaa marree miti jedhanii alaabaa wal harka qabanii isaanii wal shoshorkisu takka hin argine. Amma gaa nuti alaabaan tun alaabaa Oromoo taatee mataskaanaa fi caffee Oromiyaatii fi lafaa fi samii Oromiyaa hundarratti alaabaan tuni fannifamuu qabdi. Namni isii jechaa hidhamuu hin qabu. Warri paartiilee siyaasaa Oromoo hoogganan hundinuu alaabaa tana gabbaasanii ifaan ifatti uummatatti mootummaadhaatti garaa isaan gubdu haayee isaan gubdu fannifatanii ittiin jiraachuu qaban jennee bakka sila yaaddoo kana qabnutti paartiileen siyaasaa Oromoodha alaabaa tanaan hin deemin alaabaa tanaan hin deeminitti wal harka qabaa jiranii arragaa guyyaa arraan tana isa kan argine kunigaa amma hawaasa keessatti afaan fajjii hamaadhaatu uumamuudhaaf ta'a amma ibsa baasee guyyaa arraan tana adda bilisummaa Oromoodhaati adda bilisummaa Oromoo gaafa garee daawwit ibsaadhaatiin hoogganamuutu guyyaa arraan tana ibsa baasee. Amma gaaddi bilisummaa Oromoo guyyaa arraan tanaa wayita Johaar irratti ibsa baasu kana namni alaabaa tana qabatee deemaa jiru hedduudha jira. Fakkeenyaaf warri bosonaa qabsaawan Jaalmarroon faanis alaabaa tanaan deemaa jiran. Jaalmarroon faanis dhaabaa wajjin gargar bahanii jiran. Ifaa fi bilisatti gargar bahanii nuti qaamaaf danda'e qabsooneeti mootummaa kana cabsinee walabummaa uummata Oromoodhaaf finna jedhaniiti bosona galanii jiran. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagayaatiin qabsaa'aa jee waraan silaa qabullee mootummaatti shifirraa dabarsee dhufee finfinnee jira. Waan ta'eef alaabaa tana anaatu yookaan boordii biyyoolessaa bira galmeessee heeraa fi seeratti qaba. Qaamni biraa hin deeminiini jechuun Johaar qofarratti ibsa baasuu osoo hin ta'in silaa qaama fedhii isaaniitiin alatti alaabaa tanaan deemuunattis ibsa baasuudhaatu irra ture. Ammoo alaabaa tana Johaar Mohammad ibduubaan kaa'ee taa'uun gaariidhaa miti jedhanii ibsa baasuun maaliif hawaasni amma osoo Johaar Mohammad wayita dhufee walgahii Faransaadhaatti gaggeessu, Jarmanitti gaggeessu, Neezerlaanditti gaggeessu alaabaa biraa jalatti ka hawaasa sun yaamee haaseessu ta'ee hawaasni isan dhaggeeffatu. Hawaasni alaabaa tana akka lubbuu isaatti fedhu ta'ittis dhumaadhaa bahee ta'ittis ajjeefamaadhaa bahee ta'ittis biyyaa illee itti reebamee itti biyyaa bahee alaabaa tana. Namni siyaasaa hoogganu kamuu yoo alaabaa tanaan alatti hawaasa Oromoodhaatiin qunnama jee hawaasni isan simatu isaas hin fudhatu. Saniifuu alaabaa tana osoo ibsa walirra baasuun tahin sirnaan biyya waliin turanii Johaar Mohammad eega biyyaa bahee amma guyyaa 4 guyyaa 5 yani kanaan duraas akka beenutti gaafa mana Johaar Mohammad marsanii mootummaan isa ajjeesuudhaaf tattaafate sanii Johaar Mohammad guyyaatti aanu telefoona daawwit ibsaadhaatti dhawee ani ABO'tiin jooyin godhuu barbaadaa jee ifaan ifatti akka hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo daawwit ibsaadhaatti dhaaba kanatti akka dabalamu gaafate ragaa guutuu ifira qabna nuti keechenne innitti. Dhimma kanaati gaa eega kaafa horatti dabalamtee lakki kaafa uumaatu irra sii wayyaa waan jaamuutti itti himame kanaatu nu bira jira. Amma gaa eega kaafa horatti dabalamtee alaabaa tana harkaan duraan qabatin jedhanii achitti walumaan osoo hawaasatti gabbaasuun ta'in sila achitti waliin fixatanii irra gaarii na fakkaata qaafonni yaada kiyyaa. Ammoo dubbiin alaabaan nu teenyaa Johaar Mohammad alaabaa tana jala taa'uun qabu jechaan eegaadha kana gabbaate walii mormiin cimaan hawaasa kana jiddu maaliif alaabaan tuni alaabaa uummataa taatee jirti. Baartiin kamuu ka alaabaa tana arraan tana tiyyee mormuun namu alaabaan baartileen hunduun asxaa adda addaa qabaachuu danda'a. Ammoo alaabaan alaabaa uummataa taatee jirti. Yani amma Falastiin alaabaa takka qabdi, baartileen immoo hedduu qabdi. Hundinuu asxaa addaan qaban malee alaabaa takkitti Falastiin saniin deema. Lakki alaabaa tanyaan deemte jedhee mana murtii wal dhaabuun jiru. Amma durattis mana murtii Minisootaadhaatti alaabaa tana jecha wal dhaabanii kan jiran ta'uu dhageenyee jira. Garuu yeroon amman tana dhugatti yeroo badaadha. Yeroo Oromoon
diina hedduu qabu yeroo faannoon Goojjam irraa wal guurtee Wallaggatti dhuftee shanyiidhaan gosaan nama Harargee irraa galachi jiru nama 200 ajjeeftu yani Oromoo amantiidhaan adda baasuudhaaf kun dalagamaadhaa jira. Kana keessatti nuti alaabaa wal harka qabuun alaabaan tunti teetii miti jennee alaabaa wal harka qabuun hedduu rakkoo cimaa uumaa kana irratti hayyoonni Oromoo gabbahanii waan takka jechuun hedduu barbaachisaadha. Waa'een alaabaa Oromoodha. Wanummaa uummata Oromoo walitti qabaatu afaan biyya sabummaa alaabaa. Bakka ammoo Oromoon hiriira bahetti yoo alaabaa tana ol hin qabin Oromoo hiriira bahee Soomaaliitti hiriira bahee waan ittiin beektu hin jiru. Wanni Oromoon ittiin beekamtu irra alaabaa tana tahee jira. Yani OBDO'n dilli biyya san jiru hundinuu alaabaa tana manaa qaba. Sirnaaf siyaasaadhaaf alaabaa biraa qabatanii deematanii malee hundinuu alaabaa tana manaa qaba. Maaliif Oromoo taate jeenuma gabbahee alaabaan tuni alaabaa Oromoodhaa caffee Oromiyaatiin raggaatee haa taatu jedhutu dhabame malee alaabaan alaabaa uummataa taatee jirti. Namni Oromoo ta'ee alaabaa manaa hin qabne hin jiru. Saniifuu alaabaa uummataa taate tana wal harka qabuun akka yaada kiyyaatti ani gaariidhaa miti. Maaliif alaabaa tana 2016 dhugatti qabili soomse yani hedduu wajjin rakkachaa ture hedduu. Maaliif zamana sanatti deeggartoonni Jawaar Mohaammed ala kana yani baay'inaan kajiru isaanii nuti yani maqaan nun moggaafame isin warra dhaaba if duran deemne if boodan deemne keessa akka dhaqaadhaatti Oromoo dura taa'u malee waa takka illee bu'aan fidan jechuudhaan hedduu ololleen nurra deemaa ture olol kanaan wal qabate dhiibbaan bakka hedduu nurra geesse hedduutu jira. Waan sun seenaadhaaf dhiifamee ammaa fi miti garuu rabbiin walgayii OMN irratti warri Kamaal Galchuudha alaabaa baay'inaan geessanii agarsiifachuun san gaafa lamadaa hiriirri yoo inni duratti bahu kan namni 3,000 bahe hiriira san kaa ayyama fuudhe ana. Hiriira sanarratti wal ballamanii jarri kaanis alaabaa akkuma guyyaa sunitti agarsiifannaa jedhanii baay'inaan dhufuun ijoolleen warri OMN'tis itti qophaa'anii akka kuma inumaa eegas booda kan odeeffate dhaguutti toora nama 75 ijoolleen warra maddee ijoollee akka kumaan duraatti wal qopheessanii warruma kana sakattaa godhuudhaaf inumaa sakattaa bakka godhanii shaantaa dhalaa hunda fattisanii alaabaa tana keessaa guuraa turan. Anuma kana hunda quban qabsila ana hiriira kana qopheesse osoo namnichi guyyaa sun wal ajjeese katti gaafatamu ana ture garuu rabbiinu waan sun nu dandamachiise. Amma gaa guyyaa sun nirraa qabee Jawaar Mohaammed ibsa baasee alaabaan addunyaan itti lubeetu alaabaa tana alaabaa Chaayinaa tolchanii namaan dararuun gaarii miti waan jirutti alaabaa tana namni bilisoomse isa. Arra alaabaa ifii kasitti bilisoomsisanii ta hawaasni yoo inni isii tana jala taa'e malee alaabaa biraa jala yoo taa'e namni nuusan fudhanne sanii maaliif jala teessaa jechuuniin hawaasa keessatti burjaajii hamaa uumuudhaaf jiraatti. Isuma kanaan jechuu barbaade isa itti aanutti nu dabarsa ammallee na waliin turuu keessaniif hedduu galatooma. Inni biraa inni amma itti tarkaanfannu adda bilisummaa Oromoodhaatii fi KFO dabalatee paartiileen siyaasaa Itoophiyaa keessatti sossohaa jiran boordii filmaati yookaan marii biyyoolessaa haja'amu irraa qooda fudhachuudhaaf haal duree kan xumuratanii jiran ta'uu yookaan haal duree mootummaan guutuu qabu takkaan lafa kaayaniiti jiranii mee yoo maalii fi maal mootummaan godhee marii kanarraa qooda fudhachuudhaaf jiraatan waan jiru miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo jaaljabeessaa waliin dhaggeeffanneeti walitti deebine. Waceenuu adeemsi marii biyyaalessaa hundeeffama koomishinii dhimma kanaa qindeessurraa eegalee rakkoo qaba jechuun paartileen siyaasaa mormitootaa Itoophiyaa dhimma kana sirreessuuf gamtaa paartilee mormitootaa hundeessuu ibsaniiru. Paartileen kunneen kurnan walitti dhufuun gamtaa kan hundeessan yoo ta'u adeemsi marii biyyaalessaa akkaataa hundeeffama koomishinii qindeessituu marichaa fi qaamolee hirmaachuu qaban irratti dogongora jiran akka sirrataniif dhiibbaa uumuuf ta'uu himaniiru. Paartilee kanneen keessatti KFO, ABO akkasumas adda bilisa baasaa uummattoota Ogaadenii fi Madaraka argamu. Itti gaafatamaan damee siyaasaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO obbo Jabeessaa Gabbisaa jalqabuun filannoo dura yaada marii biyyaalessaa paartiin isaanii akka mootummaaf dhiyeessee ture himuun amma immoo hammataa miti jechuun akka itti aanutti ibsaniiru.
mariin biyyaalessaa kun yookaan mariin siyaasaa kun hunda hammachuu qaba. Dhiibbaa siyaasaa irraa bilisa ta'uu qaba. Iftoomina kan qabu ta'uu qaba. Hogguu jennu paartileen siyaasaa biyya kana keessa jiran keessatti deeggarsa uummata barbaadan baroota dheeraa qabsoo gaggeessuu keessatti beekaman kan hirmaachisu ta'uu qaba. Lammeessa ammoo mariin siyaasaa kun yookaan mariin biyyoolessaa kun biyya kana keessatti nagaa waaraa fiduu akka danda'uu fi kanneen qabsoo hidhannoo jiranis kan hirmaachisu ta'uu qaba. Haldureeleen maree biyyoolessaatiif barbaachisan dursa guutamuu qabu. Isaan keessaa hidhamtoota siyaasaa gadhiifamuu qabu. Lolli dhaabbachuu qaba. Kanneen kanaaf kan fakkaatu keessaa turre yaada keenya lafa gatuudhaan mootummaan akka isaaf mijatutti akeeka siyaasaa isaa bakkaan guutuuf akka gargaarutti maree siyaasaa kana qopheessee itti fufee nuyi ejjennoo keenya duraaniitiin mareen siyaasaa yookaan biyyoolessaa sirna addunyaa guutu ulaagaa jaarmaaleen siyaasaa lafa kaataa guutu gaggeeffamu akka qabu itti fufnee waltajjiilee adda addaa irratti dhiibbaa godhaa turre kanneen akka keenya ejjennoo wal fakkaataa qabnu marii siyaasaa kana itti fufanii komishana dhaabanii seera itti baasanii kanaaf nu itti fufnee ejjennoo keenya jaarmaalee siyaasaa adda addaatti kaasuudhaan jaarmaaleen siyaasaa ejjennoo wal fakkaatan waliin qabaachuu isaanii agarree amma isaan kanas walitti dhufee focus of opposition parties ijaarree jechuudha. Kanaaf haaraadha jechuudha wanti isin ijaartan kun. Jaarmaaleen siyaasaa kun hundi isaanii warra seeraan galmaa'ee jirudha. Isaan kun akka keenya iddeen siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kana keessatti hundee gadi fageeffatee baroota dheeraadhaaf iddee rakkoo biyya kana keessatti ture furuudhaaf mariin siyaasaa yookaan mariin biyyoolessaa kun murteessaadha. Mariin siyaasaa yookaan biyyoolessaa kun ammoo furmaata waaraa nagaa waaraa argamsiisuu kan danda'u yoo ulaagaa addunyaatii fi ulaagaa jaarmaaleen siyaasaa barbaadan yoo guute qofa ka jedhu irratti kanneen ejjennoo tokko qabnu jechuudha. Haga ammaatti paartii keessan ABO's dabalatee paartiileewwan biroo 9 isin waliin ibsa kana keessatti eeraman marii siyaasaa kana keessatti hin hammatamne moo maaliif gamanumaan komii dhageessuu jalqabdan yookaan waamichi isiniif ta'e hin jiru? Waamichi nuuf ta'e hin jiru beeki amma akkuma fakkeenyaaf waan adda bilisummaa Oromoo gaa dubbanne marii biyyoolessaa keessatti hirmaachuudhaaf haldureeleen dursa guutamuu qabantu jiru. Hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu qabu. Jaarmiyaaleen siyaasaa kun waajjirri isaanii jala cufamee jira keessatti yookaan adda bilisummaa Oromoo waajjirri cufamee jira waajjirri isaa banamuu qaba. Bilisummaadhaan sossoo'uudhaa fi hayyammi guutuun jiraachuu qaba. Haala kun hin taane keessatti marii siyaasaa yookaan marii biyyoolessaa geggeessuu jalqabanii utuu haalleen kun hin guutin irratti hirmaachuu dandeenyu dursaa haala kana nu guutaa ka jedhu gaafachaa turre jechuudha. Haalli kun hagamaayyuu akka hin guunne isin iyyuu kanaaf alternative yaada addaa mariin biyyoolessaa kun ittiin milkaa'uu danda'u kanneen qabnutu yaada kana milkeessuudhaa fi walitti dhufnee ijaaramuu murteessaa ta'uu walamansiifnee amannee. Marii kanarratti ni hirmaattu moo hin hirmaattani wanti murteessitan ni jira? Ulaagaaleen ibsa sana keessatti bahan haga guutanitti hin hirmaannu kookasiin kun isin hirmaatu. Tole daawwattoota keenya egaa walitti deebineetii jirra. Akkuma gaammaan tana dhageessanitti paartiileen biyyattii keessatti wal mootummaadhaan wajjin hojjechuudhaaf haalduree xumuratanii bara 2018 biyyattii deebi'an mootummaan dhiibbaa irratti oofee isaan hidhuudhaan isaan reebuudhaan yaalii akka isaan firiidam argatanii hin hojjenne isaan godheetii jira. Mootummaan filmaata gaggeeffatee kora isaatiis gaggeeffatee isaan kanaan hidhatti kaan takashaadhaa kaan manatti ugguraadha. Hojii isaa oofachaadhaa jira. Mootummaan kun mootummaa seeraatii miti. Fulbana 2021tti mootummaan kun hojiinsaa raawwattee jirtii diidamitti hojiinsaa raawwattee jirtii waan jedhamu paartiileen siyaasaa hundinuu dubbachaadhaa turanii filmaata yoo gaggeeffatellee filmaanni kun filmaata seeraatii miti mootummaan filmaata sana dhufuusi mootummaa seeraatii miti jechaadhaa turanii garuu wanti amma nama ajaa'ibu tokko maali eega mootummaan kun sirna filmaataa kana gaggeeffatee dantaa takkallee osoo paartiilee siyaasaa kanaaf hin guutin deemaa kan jiru ta'uu argaa jirra. Amma egaa mootummaa sirnaan ala filame duraan jechaadhaa turan sanii amma deebi'anii yoonii fi
hidhamtoota siyaasaa gad lakkise yoo bilisaan hojjechuu nu lakkise yoo waajjiraalee keenya nuu bane marii biyyoolessarra qoodanii fudhannaa jechaa jiranii ani egaa maaltu isaaniif guutameehi sadarkaa kanatti gaafilee isaanii gad xiqqeessanii waan ju'uutu hedduu mataa kiyyana jeeqaadhaa jira. Inni kaan amma waa'ee siyaasaa irratti akkuma booddeen kana waggaa lameen dabran kana waliin argaadhaa turratti guutuu biyyattiidhaa keessatti mootummaanii fi mormitoonni isaa dhimma waraanaa irratti deebii waliin kennuu malee dhimma siyaasaa irratti akkuma bishaan taa'uutti wanni hundinuu qabbanootee turte amma gaa ji'a shan booda Jawahar Mohammad eega hidhaadhaa bahee amma ala kanatti gabbahee haala siyaasaa kana haariyaan oowwisee itti fufaa jiraachuu isaati argaadhaa jirra. Amma gaa maal argaadhaa jirra asitti imma KFO'n ganna 27 dabran kana KFO'n akka paartii sadaffaatu lakkaa'amee hin beeku maaliif Jawahar Mohammad keessa hin jiru warri isa hooggananiis dandeettii akkasiin qabanii gaafa filmaata seenanii filmaanni suni koorjoodhaatu nu jala hatamee ja'anii himachaadhaa turanii qofa akka Oromoon isaanirraa beeku. Amma gaa yeroo ammaa kana eega Jawahar Mohammad fidda balanii Baqqalaa Garbaadhaa Hamzaa Booranaa ijoollee jajjabduu sana eega fidda balanii hojiin jaarmeyichaa sadarkaa meeqa ol utaalee adda bilisummaa Oromoota duraan mootummatti aantee akka jaarmiyaatti beekamtii biyya san keessa qabdu bira tarkaanfatee amma paartii mootummaa biyya san bulchaa jirutti aanee paartiin KFO'n beekamtii argachaadhaa jira. Sochii lafarrattiis sochiin inni godhaa jiru sochii lafaadhaa miti amma gaa eega Jawahar Mohammad alaa kana bahee wanti nuti guyyaa afran dabran kana argaadhaa jirru hojii cimaadha. Amma gaa gara adda bilisummaa Oromootiin osoo maaliif biyya keessatti paartii karaa nagayaatiin qabsaa'u ta'ee sosohaadhaa jira waan ta'eef gaafa amma Jawahar Mohammadii fi hoogganoonni dhaabaa irra hedduun hidhamanii hayyidureenis hidha mana mudatee battee urgeessaa dubbii himaan dhaabichaa akka gaariitti dhaaba kana jiraachisaadhaa ture. Miidiyaaleen Oromootii fi miidiyaaleen alagaalleen odeeffata isarraa argachaadhaa turanii wanti amma gaafa filmaata adda bilisummaa Oromoo boordii biyyoolessaa biratti alaamaa filmaataaf ittiin beekamu takka dhiheeffachuudhaaf tattaafate aarmaa fi waan akkanaa kana irra didanna fakkaata. Gasiifuu aarmaa yookaan waan ittiin beekamtan asxaa tokko tolfadhaa jedhaniini mucaan kun feesbuuka isaa irratti ganamuu waa barreessee hirmaannaan hawaasni isaa waliin godhaa ture hedduu guddaa mee tan akkam laaltan ulee bokkuu abbaa maalii hedduu aktiivistii ajaa'ibaa ture. Amma gaa akkuma KFO'n amma Jawahar Mohammad ala baafate kanatti islaanii fi ABO'nis battee urgeessaa kana mirga guutuu kannee fi akkasitti yaani waa sosoosuu ni dandeeyaa gara ABO'tiinis yaada ji'uun itti dabalachuu barbaade maaliif biyya keessatti karaa nagayaatiin qabsoomina ja'anii sosohuu dadhabanii bakkuma takka taa'uunis hedduu rakkisaadha. Amma gaa ibsi adda bilisummaa Oromootis baasee KFO'nis baasee paartiin 10 biyya san keessa jiru waliin baasan kuni mootummaan kuni ulaagaalee yoo mootummaan kun guute marii biyyoolessarraa qoodanii fudhan ajaan keessa miseensota hidhamanii jiran gallakkisuu waajjiraalee isaaniif banuu bilisaan akka biyya san keessa osoo godhu sadeen kan lafa kana Jawahar Mohammad kan lafa kaayee jira. Yoo haalli kun isaaniif guutame marii biyyoolessaa biyya san keessatti gaggeeffamuudhaaf jiraatu irraa kan qooda fudhachuudhaaf jiraatan ta'uu ibsa isaanii kana keessatti miseensi koree hojii raawwachiisaa adda bilisummaa Oromoo jabeessaa gabbisaadha addeesseeti jira jecha. Akkanuma daawwattoota keenya qophii aanutti nu dabarsaa kibba baha Oromiyaadhaa Baaleetti dirreen Sheekh Hussein Baaleetii fi holqi Soof Umar gar malee tajaajila dhabuudhaan miidhamanii kan jiran ta'uu gabaasni VOA'dhaan qophaa'ee addeesseetii jira. Mee gabaasa VOA'dhaan qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneeti ammallee walitti deebina. Holqi erga argame waggaa 900 caalu kun bakka hawwata tuurizimii jaarmayaa mootummootaatti galmaa'e keessaa tokko yoo ta'u as Baalee Bahaa aanaa Daawwee Qaachan keessatti argama. Obbo Abdul Jabbaar Sheekh Ahmed Mohammad abbaa karraa holqa Soof Umar. Soof Umar waa lama qaba jechuudha. Tokko iddoo uumamaati, tokko immoo iddoo aadaati. Kun immoo aadaa uummanni kareessa uummanni Oromoo bakka kanatti Soof Umar abbaa muraatii abbaa murtiitii waliin jira. Namni ilma dhabee fi duniyaa dhabee bakka kanatti dhufee aadaa
bakka uumamaa kan ta'anitti karra guddoo ta'anitti rabbiin galtanii sirna gadaa keessatti illee soomorri miiloo odaa roobaa nama dhaabe isaanii bakka guddaa qaban jechuudha. Isaan gamoo kana keessa ta'aniif ibaadaa godhanii as ta'anii rabbiin galtaa dhufanii waggaa kuma tokkoon duratti uummanni aadaan qabu amantaan qabu isaan ammoo as keessa ta'anii gamoo kana keessatti bakka isaan ta'anii kawulaatti godhamti jira bakka isaan du'aa itti godhamti jira. Eegas immoo uumamaa kana keessa ta'anii bakka itti aadaa uummata Oromoo yoo biyya rooba dhabdu yoo nagaa dhabamu bakka ta'anii hayyoon Oromoo waliyyoon Oromoo maanguddoon itti ta'anii bakka itti kadhatan jechuudha. Bakka waaqa itti kadhatan jirillee qabanii. Akka waajjirri aadaa fi tuurizimii godina Baalee Bahaa jedhutti holqi seena qabeessi kiiloomeetira 15 dheeratu kun erga akkasitti bocamee waggaa miliyoona 5 ol darbeera. Abdul Jaliil Anwaar dursaa beeksisa aadaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Baalee Bahaati. Soofumaritti dabalata dirreen Sheek Huseenis bakka seena qabeessa yuuneeskootti galmaa'e kan godina kana keessatti argamudha jedha. Dirreen Sheek Huseen iddoowwan hawwataa yookaan iddoowwan seenaa waggoota dheeraa lakkoofsan keessaa iddoo tokko naannoo jaarraa kuma tokkoffaarraa jalqabee iddoo amantaan itti gaggeeffamu lakkoofsan naannoo kanatti argamu wadiqqaatti naannoo waggaa 950 kan lakkoofsisu naannoo kanatti argamu gamoowwan yaadannoo naannoo sanitti ijaaramu miidhaginni isaanii baay'ee hawwataa ta'e naannoo kanatti argamu akkasumas laandiskeepiin yookaan taa'umsi lafa naannoo sanii miidhagaa kan ta'e godinoota sadii gidduutti jechaadha. Baalee Bahaa, Baalee akkasumas Harargee fi Arsii gidduutti naannoowwan laggeen waabee gidduutti kan argamu. Holqi Soofumar holqa addaatii jedhu abbaan karraa Abdul Jabbaar kanas yoo ibsan. Qonna adda godhu uumama isaati jechuudha. Uumama isaa, miidhagina isaa, boca isaa, akkaataa teessuma isaa, korniisii kan qabu jira. Fooqii adda darajaa adda addaa kan qabu jira. Keessatti mana adda addaa jira jechuudha. Korniisa kan qabu odoo namni hojjetiin kuduraa fiitiin darajaa adda addaa kan qabu jechuudha. Uumama isaa bishaan wal keessa deema, bishaan wal qaxxaamuree keessa deema, bishaan kun kan guunne. Gulantaa Yamakkoo jedhanii karaa soomar kana seenanii asiin marcuma abbaa makkaa kana jala bahee tara achi yoo torba bishaan kana yeroo torba cahanii akkana qaxxaamura dhufaa yeroo torba cahanii dakaan bahan. Torbaa kana keessatti immoo sa'a sadii fudhata jechuudha. Sa'a sadii kiiloomeetirii 15 achi keessatti balbala adda addaa qaba kutaa adda addaa qaba sun immoo bahiinsa hin qabu. Wanni adda nama barsiisu wanni nama ajaa'ibsiisu karaa bahiinsaa kana sa'a sadii kana qofa kan beekame gammata jechuudha. Balbala 200 ol kan qabu jechuudha. Kutaan kan beekame balbala 45 jechuudha. Kana keessatti haga ammatti qorannaan sirriitti hin godhamne kan godhamee beekamu sa'a sadiinsee kan dakaan bahu jechuudha. Bishaan kana torba cahanii hulluu qaba kan jedhamu kan bahu jechuudha. Haa ta'u malee holqi agas sadarkaa biyyaa fi addunyaatti maqaa guddaa qabu kun bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo kanneen akka daandii fi bishaanii fi kaan hin qabu. Yeroo baay'ee deemnee itti himaa turre daandii itti mataa turre ifaan karaan akka daandiin kun sirraa'u baay'ee qorannaatiif miidiyaadhaan adda addaa dhufanii guyyaa rabbiin qoratan. Amma ifannee jira jechuudha. Karaa lolaatiin bishaan wal qabatee amma fakkeenya gubbaa seensaa amma kan mukaan agartan kanarratti lolaan karraa isaanii jira. Seenii bakka 3-4 seenaa jira jechuudha bishaan lolaa. Kun immoo qurxaa deemaa jira jechuudha. Karaa makiina daandii gubbarra bahaa achirraan gasseena magaalaan gubbarra jira achirraan gasseena cicciree karaa kana qurxee bakka 3-4-5 bishaan kun lolaan kun balleessaa jira jechuudha. Kanaaf miidhaa taa'inee yaadna jechuudha. Lolaan kun balleessuudhaan lolaan kun immoo humna kennaa ol ta'e uummanni sammuu bahee misooma hojjetee booyii irraa qabaa turan. Booyii kana sammuu roobni itti roobu irraan dabree cabsee seena jechuudha. Kanaaf miidhaadha miidhaa guddaadha. Daandii dhabuun isaa haala turistii mijaa'uu dhabuun isaa kana xiyyeeffannoo deebi'anii asirratti misooma silaa barbaachisu dhabuun isaa kun fuulduraaf abdiidhaan karaa mootummaatiin hospitaaltiin Baalee birraa hojjetu kun as ga'ee turistoonni illee karaa gabaabatiin dhufanii illee yaadna garuu dagatamee jira jechuudha. Iddoon kun seenaa uummataati. Dhimma kana aangawa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa obbo Abdul Jaliil Anwaar gaafannee deebii kana kennan. Bo'oo lolaa miidhamiinsa holqa Soofumar bishaan lolaatiin wal qabatee yuunivarsiitiin Madda Walaabuu waawwaadhaan galee qaba. Isaan ji'a kana keessatti kan itti deemu ta'uu isaati jechaadha. Haa ta'uuti bokkaadhaan wal qabatee hamma piroojeektiin itti qabamee deemuun holqichi miidhama. Kanaaf nuti hamma ammaatti hirmaannaa hawaasaa naannoo saniitiin humna namaatiin bo'oo sana irraa dabsuu yeroo bokkaan waggaatti al lama roobu hirmaannaa hawaasaatiin
hojiin sila holqicha irratti miidhaa guddaa fiduu danda'u wanti hojjetame kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Waajjirri aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa ammas keessumaa rakkoon daandii fi ibsaa naannoo sana jiru daawwattoota garasitti imalan tajaajiluutti rakkoo ta'eera jedha. Abdul Jaliil Anwar Hussein hangawii waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa piroojeektiiwwan daandii roobee gindiirii fi bakkeewwan seena qabeeyyii kana wal quunnamsiisan hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Torbee darbes dursaan ergama addaa gamtaa Afrikaa kan Afrikaa Bahaa Olusegun Obasanjoo Soofumar daawwatanii jiran. Muummee ministeera Itoophiyaa guula garasitti kan imalan Obasanjoon fooyya'insa bu'uuraalee misoomaa Soofumarii fi doolaara 10,000 gumaachanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Soofumar Baalee. Tolee daawwattoota keenya egaa walitti deebineetii jirra. Akkumaan jalqaba egaa isinii himuudhaaf tattaafadhetti waa'een alaabaa Oromoodhaa kuni mormii cimaa kaaseeti jira. Ibsi amma maqaa Hayiduree Adda Bilisummaa Oromoodhaatiin maxxanfame kuni feesbuukii yookaan peejii Adda Bilisummaa Oromoo fayyadamu irratti maxxanfamee jira. Kanaatu dhugaa isa fakkeessa ammoo wanti qabatamaan achirraa arganne hin jiru. Ibsi achirratti maxxanfamuun ammoo ibsa guyyaa guyyaadhaan dhaabni baasu hundinuu achumarratti maxxanfama. Weebsaayitiin kun weebsaayitii sirni dhaabni sirnaan itti fayyadamu waan ta'eef isarratti maxxanfamee alaabaa Oromoodhaa itti aanaan KFO'dhaa obbo Johaar Mohammad akka hin fayyadamne wanti jiru asirratti maxxanfameetii jira. Saniifuu gaawwanni kuni mormii cimaa hawaasa jidduudhatti uumeeti jira. Maaliif alaabaan tuni alaabaa paartiilee Oromoo tahuu bira kuttee alaabaa ummata taatee jirti. Ummanni immoo dhiibbaa oofadhaa jira. Paartiileen siyaasaadhaa alaabaa 10 qabachaa turan. Ummataatu harkaa facaasee alaabaa tan akka qabatan godhe. Amma waan kana yoonii fi bifa kanaan ummata hubachiisuudhaaf tattaafanne malee boru alaabaan tuni qiimaa dhabdee alaabaan amata 45 ol namni irra lafa'ee itti du'ee itti hidhamee itti biyyaa bahe tuni amma bifa kanaan akkana wal harkaa qaqqabu eegallaan kuni gaariidhaa miti. Kuni gaariidhaa miti. Dhugaan paartiileen siyaasaa Oromoo hundinuu alaabaa tana fudhatanii asxaa isaanii qofaan akka deemmatan ummanni isaan dirqaadhaati ture. Wanni kuni bifuma saniin akkasitti yoo beekame irra gaariidha. Maaliif hedduu booda rakkoo cimaa dhaatuu dhufuudhaaf jiraata waan ta'eef kanaafin kana kaasuu barbaade. Alaabaan tuni 2016 keessa bilisoomti. Yani bilisummaan anta durii gaafa isin bocamtee Sheikh Mahamad Qaadiidhaa Somaaliidhaatti warra Adda Bilisummaa Oromoo hundeessee jalqaba achitti namu alaabaa bocee fidee ammoo Sheikh Mahamad Qaadiidhaa bocee fideetu fudhatamee kan walaloo faaruu arraa guyyaa arraan tanaa jirtu itti baasee 50 bisaan alaabaa ni qabna alaabaa dhabuun gabrummaadha kajoo kana 50 bisaadhaatu 69 keessa itti baasee alaabaan turaachii qabdee uummata Oromoodhaa taatee jirti. Garuu namni Adda Bilisummaa Oromoodhaatti hin amanne irra hedduun alaabaa biraa tolfachaadhaatti hamma 2016tti dhufne warri Kamaal galchuudha alaabaa tolfatanii gaala kanatti hiriira bahamu hunda alaabaa isaanii qabatanii bahanii warri KFO'tis alaabaa isaanii qabatanii bahuu eegalanii boodarratti bakka hiriira baanutti alaabaa 3 alaabaa 4 arguu eegallee humnaan wal dhorkuun hin danda'amu. Kunis isinis taa'abaa qabattan hawaasni ja'a. Uummanni bal'aan ammoo hedduu warri ABO'n deeggarsa alaabaa tanaan lubbuu irraa fudhatanii qabatee deemanii boodarratti akkuma reefu ta'e isin himu alaasota fudhatti biyya Masriidhaatti OMN waggaa lammaffaa ta'uu sadaffaa ta'uu walgahii achitti godhatee ture. Walgahii sanarratti bal'inaan wanni alaabaan isaanii mul'annaan sababii saniin gaafa biraa waltajjiirratti walitti bu'uun dhufee wal cafaquun dhufee namni hedduudhaatu guyyaa sun dhiigee warreen guyyaa san tumamanii dhiigan keessaa tokko Birraa Gammadiidhaati. Waa'ee alaabaa tanaan wal qabateeti hiriira sun kayaame ana namni akkachitti wal ballamee turaa wal godhuudhaaf wal ballame osoo kuma qabneen waan san yaame osoo namni kanatti wal gaadaa jira beekee hiriira sanuu hin yaamu. Hiriira san jechuun hayyamaan fuudhamanii hiriira kayaame anaa miti dhiifama achitti namni turaa wal godhe. Amma gaa sababii kanaan namni hedduu alaabaa tanarratti namni wal cafa'inaan Johaar Mohammad seenuun dirqama ta'e. Johaar Mohammad seennaan ammoo alaabaa tanaaf tumse. Alaabaa addunyaan ittiin nu beektu alaabaa tana. Alaabaa biraa
chaayinaa lama maxxansanii fidanii uummataan jeequun gaariidhaa miti jennaan hawaasni mooraalii horatee walii tanaan bakka hunda gabboo eegalee jarri kaan warri alaabaa tan hin deemu mooraalii dhabee waan sun qabatee gadi hin bahu sodaate jechuudha. Maaliif kaayirootti mamanii kaayirootti eega cafa qabanii alaabaa san qabatanii walii gabbahu namuun sodaate jecha. Sababii kanatti alaabaa tana habili soomsee Jawaar Mohammadi. Biyya gallaan ammoo 2018 gaafa dhaabni biyya galu nama miliyoona 6 oliitiitu alaabaa tana qabatee bahee gaafa Jawaar Mohammad galuus alaabuma tana hamma arraan tana deemaa jira. Paartii adda bilisummaa Oromoodhaatti dabalamuudhaaf ammoo gaafa 2020 keessa mootummaan mana isaatti isa ajjeesuudhaaf tattaafatte booda akka adda bilisummaa Oromoodhaatti telefoona dhahee adda bilisummaa Oromoodhaattiin injooyin godhuu barbaadaa jedhee akka himate ragaan nu bira gaheeti jira. Amma gaanni fedhii dhaaba kana makamuudhaatis ni qaba. Nulleen namni hedduun yaani mucaan aktiiviin akkanaa kun dhaaba kanatti waan makamee maal nuti dantaa dhaabaati dursina malee. Dantaa nama ta'uu danda'e mucaan aktiiviin akkanaa kun dhaaba kanatti waan fi makamee siyaasaa fi kaayyoo dhaabaatiin yoo masakame dhaaba kana fuudhee